بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد هردفتوتوان كينيا كبجمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كن برنوتا صومنا رمضانا كتا ديدمي تربة فرقين يجرى ترتين تيسن نوجهاتاتو المسافر namni musaafiraa murtiin yoo haa'u hukumiin inni qabu waa'ee soomanaa laalchisee maal fakkaatti waan jedhu ilaalla. yushtaratu lilfixri fi safar an yakuuna safara masaafa aw curfan على الخلاف المعروف بين أهل العلم وأن يجاوز البلد وما اتصل به من بناء صومنا كيسا كرا ديمي صومنا فرودا دانمني تكو كجامو karaa deemu jedhamee waan beekame takka waan urfitti beekumsatti karaa deemu jedhamee beekame takka tahuu qabdi. akkanumatti homa dhihoo gartee ganda kanaa kaatee san deemtu osoo hin ta'in ibalu karaa deeme safara deeme waan jedhamu takka tahuu qaba. takka masaafaa dheertuu takka tahuu hangana osoo hin jennetti. ammas soomana furuudhaaf ganda isaarraa achi bahuutu isarraa barbaachisa. yujaawiz albalada wama ittasala bihi min binaa ganda isaa keessa jiru magaalaa isaarraa achi bahuutu barbaachisaa taha. وأن لا يكون سفره سفر معصية عند الجمهور وأن لا يكون قصد بسفره التحيل على الفطر. أما سنمي كرا ديمو شرطي نساء ديم سيساسو ونيني ديمو سون كرا دليدا تهودا بودا وان معصيانتين وان حلال وان جائزة وان دو وان قبل تهو قبا نمني بديف ديمو safara isaasan shari'aan ilaaltuu ruqsaan kennituufi soomana furuun isarratti dhoowwaadha. karaa deemsa nagayaa fedhu amrii addunyaatiif ta'a fedhu waa'ee diiniif ta'a fedhu daldalaaf ta'a fedhu fira ziyaaruuf ta'a waan gartee badiin keessatti hin jirre ta'uu qaba. akkuma san safara deemsa isaasan keessatti tooftaa baasee soomana dheeysuun isa keessa jiraachuu hin qabu. yoo tooftaa baasee karaa deeminaan haa jedhanii saniiniin soomana dhiisa jee haajat akka malee akkanuma lafaa ka'ee dheefa soomanaa akka deemu taate hin qeebalamu sunis dhoowwaadha jechuudha. يجوز الفطر للمسافر باتفاق الأمة سواء كان قادرا على الصيام أو عاجزا وسواء شق عليه الصوم أم لم يشق. نمني كرا ديمي صومن يسافرون إساحي مجرى كان أمني مسلمة اتولي جرى fedhu gartee soomana haa danda'u fedhu soomana haa dadhabu kun hin laalamu. danda'us dadhabus karuma deemnaan soomana dhiisuun isaa hayyamamee jira. soomanni isatti ulfaachuu baatu soomana dhiisuun furuun isaa hayyamamee jira. بحيث لو كان مسافرا في الظل والماء ومعه من يخدمه جاز له الفطر والقصر. yoo safarri isaa kawaata rakkoon qabne ta'es gaaddisa keessa deema akkuma nama konkolaataan deemu takka agartee xayyaaraan deemu waan adda addaatiin deemu kaaduun isatti hin baane ka beelaa dheebuun garra ka isa bira ammas namni isa kaddamullee hin jiru kun yoo safara ni jaama ni jaama maadaama safara bahee deeme safara numa jaama isaa laaffifamee jira fedhu dhiisuu danda'a. من عزم على السفر في رمضان فإنه لا ينوي الفطر حتى يسافر لأنه قد يعرض له ما يمنعه من سفره. نمني كرا ديمو كاي هنگ كرا سينوت سومن يسافرو داف نيچون يسران برباچسو منو متائے بود ديمو فين ديما سومن را كننين ديس جچون هم برباچسو مالف هنگ ديمي گبه ديموتي هم بكم ون ربين يسفدو وان يسدفو كايس اول چفاتهم ملا يروسن دوغورا سين جاما hanga karaa seenutti ara deemuufin deema jechuudhaan soomana isaa furuun yoo furiinsanii jechuun hin barbaachisu bakka tanas itti dammaquu barbaachisaa jechuudha. ولا يفطر المسافر إلا بعد خروجه ومفارقة بيوت قريته العامرة أي المأهولة فإذا انفصل عن بنيان البلد أفطر. نمني كرا ديمو توكو إيغا غند كيسا أچي بهي soomana isaa furaa. asuma mana isaatti osoo hin tahin takkaa'uu gartee huluma duratti osoo hin tahin karaa seene akka jedhamu deemee ganda keessaa jaarmaya gandaa magaalaa keessaa achi bahee san booda soomana isaa furaa. وكذا إذا قلعت به الطائرة وفارقت البنيان
وإن كان المطار خارج بلدته أفطر فيه. أما إذا كان المطار في البلد وملاصقا لها فإنه لا يفطر فيه لأنه لا يزال في البلد. نمتشي كايوني في قرتي طيار إسان أولكاته سومن إساء فرودا ديا طيار إسان أولكاته غندر آيوتي قوچ فقات قلين سكيس أول فقات خلاص كراسين يما سومن إساني فرا. Akkuma san yoo mataarri dirreen xayyaaraa ka ganda isaa magaalattii isaa irraa achi kophaa achi baatuu taate achuma keessattuu furuu ni danda'a. Magaalaa isaa irraa achi bahee jaama dirree xayyaaraatti furuu danda'a. Amma yoo dirreen xayyaaraa ganda isaa keessa taate magaalaa isaa keessa taate takkaa'u magaalaa isaatii waliin maxxantuu taate isii keessatti soomana furuun hin ta'u. Maaliifi ganduma keessa jira jaama. Eega xayyaarri oliin ka'e soomana furuu danda'a. Takkaa'u dirreen xayyaaraa ta'isaa sun gandarraa achi fagoo yoo taate haala sanittis isii keessatti soomana furuu ni danda'a. Akkasumatti إذا غربت الشمس فأفطر على الأرض ثم أقلعت به الطائرة فرأى الشمس لم يلزمه الإمساك لأنه أتم صيام يومه كاملا. يو نمتشي كي صومن إسافر أدون سنتي صومن فره طيارة فره xayyaarri oliin kaate qilleensa irratti aduu arge namni kun akkam godhaa jennaan waa takka wanni isarra jiru hin jiru dirqama isaa lafatti guutee jira inni yeroo soomani isaan jedhamu soomanii aduun isaa seentee soomani isaa fure jira kaatee xayyaarri isaan deemtee bakka gartee aduu mul'attu yoo isa geessite sun homaa rakkoo takka illee hin qabu guyyaa isaa guutuu soomani jedhama namni suni. فلا سبيل إلى إعادته للعبادة بعد فراغه منها. إيجا عبادة إسا قوتته سرّي دام بكيسي تنجي حاروت تدبي ونجام هنجرو. وإذا أقلعت به الطائرة قبل غروب الشمس وأراد إتمام الصيام ذلك اليوم في السفر فلا يفطر إلا إذا غربت الشمس في المكان الذي هو فيه من الجو. صومنا قبا صومنا قويا كنان قوتا جي سفر ديمو اللي قوتو نيته قوتو فدي قبا طياري إسان أولقاته وقو طياري إسان أولقاتو أدوم الأتيجو aduun mul'atte jechuudha. Aduun duraanuu mul'achuu jirti. Xaayiraan osoo aduun hin seenin dura aduma seenuu dhihaatte lafaa isaan ol kaate. Hogguu lafaa ol kaatuun aduun daran mul'attee guddatte jechuudha. Duraan inni safara deemus soomana kana niin guuta jee miti hanga aduun seentutti furuun isaaf hin ta'u. Xayyaaruma san irratti qilleensuma san keessatti hanga aduun seentee seenuu isii argutti maadaama aduun mul'attuun guyyaan isaan guutamne jaamaa soomana isaa furuun hin ta'u. Qiyaasa lafaa sanitti sa'a kanaa ganda keenya aduun seente anisiniin fura jechuun hin ta'u. Ijuma isaatiin aduu seentu arguu qaba qilleensuma keessa jiraatee jechuudha. ولا يجوز للطيار أن يهبط إلى مستوى لا ترى فيه الشمس لأجل الإفطار لأنه تحايل لكن إذا نزل لمصلحة الطيران فاختفى قرص الشمس أفطر. نمني طيار وفتوكو صومنا فرود أفجج samii keessatti aduun ni mul'atti dachitti amma dhokattee jirti gad bu'ee lafatti gad dhihaatee akka aduu hin garretti soomana isaa furuun hin ta'u aduma dhokachuudhaaf jecha lafa gad dhihaatee kun maaliif mala baasuu tooftaa baasuu jedhama ammoo yoo dantaa xayyaara isaatiif ka gabbuu taate haajaan dirqamni deemsaa isa godhee ka gabbuu taate aduun dhokattee bakka inni gabbu'e sanitti sun homaan qabu soomana isaa numa furaa. برنوني كان يتفهم فقاتنا هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.